Jilli koree dhaabbii fi bakka bu'oota uummataa magaalaa Adaamaa afyaa'ii mana maree magaalichaa adda Immabeet Jibbaatiin durfamuun hojiilee inisheetivotaa fi piroojektota gurguddoo magaalittiitti hojjetamaa jiru daawwatan. Daawwannaa kanarratti miseensonni mana maree magaalaa fi afyaa'onni mana maree aanaalee magaalichaa kan argaman yoo ta'u, inisheetivonni qonna paappayaa fi avukaadoo, furdisa loonii fi horsiisa booyyee, giddugala gabaa kuduraa fi muduraa, sheediiwwanii fi piroojektonni daandii aspaaltii kanneen daawwataman keessaati. Afyaa'iin mana maree magaalaa Adaamaa adda Immabeet Jibbaa kaayyoon daawwannichaa hojiiwwan akka magaalaatti hojjetamanii fi kanneen hojjetamaa jiran sadarkaa maalirraa akka jiran adda baasuu fi yeroo qabameefitti qulqullinaan xumuramaa jiraachuu isaa hordofuun deeggarsa barbaachisu gochuufi jedhan. Kaayyoon guyyaa har'aa barri 2016 kurmaana sadaffaarra jira. Keessattuu manni marii bajataa mana mariidhaan dhiyaatee mirkanaa'e keessa hojiiwwan akka magaalaatti hojjetaman maal fa'aa kan jedhu xumura piroojeektiiwwanii fi kilaasteroota adda addaa magaalaan qabatee raawwatu irra jira waan ta'eef isa kana hawaasa magaalaa miseensa mana marii koree dhaabbii caffee fi miseensota caffee kennaa magaalaa Adaamaa bakka bu'anii argaman isaan sanniin hojiin hojjetamaa jiru kun maalirra akka jiruu fi maal akka fakkaatu maal ammoo akka piroojeektiin eebbatti sagantaa isaa deemaa jira waan ta'eef isa kanarratti kurmaana lammaffaa kan laalle kurmaana sadaffaa jijjiiramni jiru maal fakkaataa kan jedhudha kan daawwachaa jiru. Piroojeektiiwwan jalqabarra caalbaasiidhaan turaa turanii amma immoo saffisaan raawwatamuu waan jiran kana laaluun barbaachisaadha waan ta'eef koreewwan dhaabbii shanan qabnus asitti hirmaatanii abbootii gadaa dholii siinqee hawaasa afyaa'ota aanaa fi kutaalee magaalaa hooggansoota asitti hirmaatanii waan hojjetamaa jiru kana tumsa akka godhamuuf keessattuu yeroo jedhame keessatti akka xumuramu daawwannaa geggeessaa jira jechuudha akka magaalaatti. Miseensa caffee bakka bu'oota uummataatti koree dhaabbii misooma baadiyyaa kan ta'an adde Addis Mitikkum keessumaa inisheetivii kilaastara qonnaatiin paappayaa fi avukaadoon lafa bal'aa irratti hojjetamaa jiru abdii guddaa kan namatti horuudha jedhan. Daawwii har'aa keessatti inisheetiviiwwan mootummaan boceetoo gadi buuse keessaa gosa 26 keessaa har'aa lama asitti agarree jirra. Inisheetivii avukaadootii fi inisheetivii paappayaa laallee jirra. Haalli qabatamaan irra jiru baay'ee gaarii kan ta'edha. Qabatamaan immoo argaadhanis laficha nan beeka ture. Karaa gaarii ta'een qonnaan bulaan dargaggoon irratti gurmaahaniitoo karaa waldaa 19 akkasumas immoo miseensa 360 ol kan qabate sadarkaa gaariirra kan jiruu fi qophii of fuuldura kaashii ittiin argachuudhaaf deemsa deeman keessatti immoo yeroo gabaabaa keessatti irraa argatanii of jiraachisuu akka danda'aniif miksir kirooppingii yookiin immoo wal keessa facaasuu wajjin wal qabateetoo san keessatti goommana facaasanii kaashii yeroo keessatti yookiin immoo galii yeroo gabaabaa keessatti argatanii ittiin of danda'anii kan yeroo dheeraa misoomsuu keessatti wanti gochaatii turan waan qaama kaaniifis barsiisaa ta'ee fi dargaggoota kaaniifis barsiisaa ta'e achitti agarree jirra jechuudha. Miseensa caffee fi bakka bu'aa uummata magaalaa Adaamaa kan ta'an Dr. Alamaayyoo Girmaa inisheetivotaa fi piroojeektiiwwan daawwanne kun dinagdee uummataa fi biyyaa guddisuu bira darbee ijoollee qotee bulaatiif carraa hojii guddaa uumuu danda'eera jedhan. Piroojeektiiwwan fi inisheetiviiwwan adda addaa laalle tokko ijoolleen hojii dhabeeyyiin naannoo kana ijoolleen qonnaan bulaa naannoo kana jiran naannoo Wanjiitti argaman gurmaa'anii qonna gubbaarratti akkaataa sanatti hojii guddaa hojjechaa jiran keessaa qonna avokaadotii fi paappayaa gubbaarratti hojii guddaan akka hojjetamaa jiruu fi tiimiiwwan yookaan gareewwan adda addaa ijoolleen gurmaa'anii gara sa'aatii tokko gubbaarratti gara garee 19 argineerra ijoollee 20 gara nama 280 kun hojii dhabeeyyii keenya hojiitti galchuu fi akka isaan immoo nyaatan of danda'an qabeenya akka horatan gochuu gubbaarratti gahee guddaa qaba. Soo kunis ijoollee keenya hojiitti galchuu gubbaarratti wanti godhamaa jiru waan guddaadha jechaadha. Ilmi namaa fayya qabeessa ta'uuf nyaata madaalawaa isa barbaachisaa kan jedhan Dr. Alamaayyoon kuduraalee fi muduraaleen oomishamaa jiran kun dhangaalee san keessaa tokko ta'us himaniitii jiru. Itti aanaa itti gaafatamaa mana qopheessaa fi itti gaafatamaa damee misooma magaalaa Adaamaa kan ta'an obbo Haayiluu Baalchaa piroojeektonni daandii aspaaltii hojjetamanii xumuraman akka jiran himaniin kanneen biroos qulqullinaa fi ariitii barbaachisuun hojjetamaa jiraachuu himaniitii jiru. Yeroo ammaa saayitiin itti argamnu saayitii daandii aspaaltii Iturii gara Laga Awwaash yookiin gara Wanjii deemu jedhama. Iddoon kun bara 2014 irraa jalqabee daandii aspaaltii jalqabee bara 2015 kan xumurre daandii lootii tokkoffaan xumuramee jira. Lootii lammaffaan immoo warshaa Iturii irraa hanga Laga Awwaashitti bara kana kan jalqabne yeroo ammaa kan irratti argamnu daandii aspaaltii kiiloomeetira 1.2 erga jalqabee ji'a tokko ga'ee jira. Yeroo ammaa naannoo parsantii 36 irratti kan argamuu fi haala gaariidhaan hojjetamaa kan jiru.
tajaajila daandii kanaa guutuu gochuudhaaf fayyadamummaa uummataa mirkaneessuudhaaf bulchiinsi magaalaa murtoo olaanaa murteessee piroojeektii kana jalqabsiisaa jira. Piroojeektiin kunis uummanni naannoo kanaa hojjetamuu isaatiin gammachuu guddaa akka qabanii fi akkasumas miseensi mana marii piroojeektii kana daawwatan gammachuu guddaan itti dhagahamee jiranus akka bulchiinsa magaalaatti hojii kana xumursuudhaaf hojjechuu yookiin hojii kana jalqabuu keenya baay'ee gammanna. Yeroo gabaabaa keessatti bara kana akka waliigalteetti waggaa tokkoof waliigalame garuu bara kana xumurree eebbaaf geessisuu qabna kan jedhu xiiqidhaan kontiraaktarrii fi akkasumas ogeessonni saayitii kana hordofan hooggansi keenya sadarkaan jiru qindoominaan hojii kana hordofaa irra. Hojiiwwan daawwataman kunneen galmoota afran akka magaalaatti qabame kan mirkaneessanii fi sheediiwwan humnoota walootiin ijaaraman fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa akka qabu kan himan ammoo miseensa caffee fi bakka buutuu uummata magaalaa Adaamaa Aadde Aminaa Inkushi. Akka hooggansa magaalaattis akka jiraattuu magaalaattis akka bakka buutuu uummataatti illee ofitti waan ittiin gammade keessa sheedii hirmaannaa uummataatiin humnoota waloo akka bakka bu'aan caffee tokko hojiin hojjechuu qabu keessaa inni guddaan tokko labsii fi seerota uummata kana fayyadu baasuudha jechuudha. Tokkoffaan humna waloo keenya fayyadamne inisheetifii kana ka hojjennu tokko baajata mootummaatiin humna walootii fi nama dhuunfaatiin jedhamee kallattiin qaame keessaa humna walootiin sheedii 1,200 ol hojjetame biratti baajata mootummaatiin bulchiinsi magaalaa guyyaadhaa sheedii 160 qarshii miliyoona 500 tuqaa 11 hojjeta laallee jirraa jechuudha. Inisheetiivota garaagaraa dabalatee piroojeektonni hedduun bara kana akka magaalittiitti hojjetamanii fi hojjetamaa jiran guddina magaalittiitii fi biyyaatiif bu'uura guddaa kan buusu ta'uunis eerameetii jira.